baga nagaan dhufte abbaa qeerroodha dhaloota rasaasa baga nagaan dhufte sinin jedha Saad Awwal baga nagaan Suudii seentee warra Riyaadileen jechuudha simannaa ajaa'ibaa tokko taasisanii fi jiranii bakka inni yaadasanii olitti isa simatanii jiranii bakka yaadamesanii olitti simatanii jiran ijoolleen Riyaadtun jechuudha guddaa galatooma simannaan keessan akkuma kanatti haala ho'aadhaan itti haafuu sinin jedha inshallah jabaadhaatti akkasuma immoo waan konsartii kanarratti jechuudha tahamuuf deemuu fi akkasuma immoo tahamee darbe tokko gurra isin buusa viidiyoo kabraa keessatti hayyee deebinee dhufneetii jirra hordoftoota kiyya kabajamoo konsartii Saad Awwal kanarratti viidiyoo tana jechuudha dhaggeeffadha haga dhumaadha waa'ee konsartii Saad Awwal kana haga tokko jechuudha waan tahamee darbee fi waan tahamu jechuudha dhufu tokko isiniif hima akeekkachiisa jechuudha saniif waan tahamerraa waan barnoota fudhanneef hordoftoota kabajamoo konsartii Saad Awwal Jabuutitti yaamamee ture tokko hunduun keessanuu ni beektan jedhee abdii qaba saniifuu konsartii sanarratti jechuudha bifa ho'aa ta'een haamilee ajaa'ibaatiin eegamaatii ture dhaloota rasaasaa jennee akka ajaa'ibatti eegaatii turre saniif jechuudha konsartii sanarratti osoo bakka san hin gahini bakka jechuudha yaadame san osoo hin gahini akka hin taanetti konsartii sun luka jalaa butamee hatame saniifuu jechuudha hatame oggaa sinin jedhu gonkumaa hatamuu san osoo hin taane akka hin taane tattahee jechuudha maaliif yoo ka jettan ta'e tokkoffaa qaama mootummaa waliinii ka dhufe qaama mootummaa biyya bulchaatee jiru kan akkasuma immoo ambaasii community Jabuutii waliin jechuudha wal marihataniiti akka sanitti harka wal keessaa qaba gaafa dhufu san akkasuma immoo kabiraadhaa jechuudha walumaa galatti mootummaadhaan harka wal keessaa qaba akkasuma konsartii sun maalii fi jechuudha haamilee dhabee haamileen jechuudha jaarsolii fi uummata shamarratooti jechuudha takka malee hin jiran qeerroo fi qarreedha har'a kan konsartii oo'isuu akka ajaa'ibaa taasisu sanirratti jechuudha ijoolleen suni dhaquu barbaaddeetii akka hin taane tanii sababa jechuudha mootummaadha waliin hidhata qabaniif jechuudha konsartii sun qabbanaahee akkuma sanitti hafe jechuudha saniif konsartii sun akka sanitti jechuudha anumti fakkeenyaaf dhaquu ka'eetan waama tokkoof jecha hafe jechuudha ana bichaa osoo hin taane ijoollee hedduutuun hafe konsartii san jechuudha saniifu jechuudha waan hafameefis ni beektanii warroonni hafta sunis waan hafaniifis ni beekanii isaan immoo hafan kun isaan dhaqan sunis jechuudha waan warroonni sun hafaniif ni beekan jechuudha saniifu akka sanitti sim jedhameetuma gaa daash gooneetuma dabarree kanaafu jechuudha konsartiin yoo hoo'uu barbaadan akki isiniif akkan isiniin jedhu jechuudha yoo hoo'u konsartiin haa oowuti dhaloota rasaasaa dhugaasan haa ta'u yoo ka jettan ta'e viidiyoo tana haga dhumaadhaa dhaggeeffadhaa yoo dhaloota rasaasaa dhugaasan haa ta'u yoo ka jettan ta'e qeerroo fi qarree hunda yaamicha taasisaa fi takka inni biraadhaa hoteela kophaa keessan ofii kireeffadhaatii hoteela jechuudha kophaa keessan ofii kireeffadhaatii qaama mootummaatiin bilisa taatii akka sanitti qeerroo fi qarreen dhufanii fedhan jechuudha waan fedhan haa mirmirsanii alaabaa isaanii kennan alaabaa fedhan haa mirmirsaniiti jechuudha yeroo saniif mirga ijoollee achi dhuftu sanii kabajuu qabdan tanuma isiniin dhaama akka sanitti konsartii ajaa'ibaa kan seenaadhaaf ol taa'u ni hojjetama jedheetis abdii qaba saniifuu kadarbirraa barumsa fudhadhaatii warroonni konsartii kana keessa jechuudha jirtan akkasuma immoo gaggeessaatii jirtan viidiyoo kana sheer walii godhaatii wal bira geessisaatii barumsa irraa fudhadhaa yaada gaarii na fakkaateeti yoo hin dogoggorre dhiifama.